Guyyoota torbaaf kutaa kana keessatti kophaa koo dabarsuuf yaaluufan jiraachuudha. Wal agarraa. Nagaatti Jimmy. Abdiin qaba akka hin dhibamne as keessatti. Guyyoota torbaa itti dhufaniif kutaa adii kanaa fi kutaa sagaleen dabarsine kana keessa dabarsuun qabaachuudha. Namoota kamii faana waliin galuudha. Wanti kun saayikooloojii koorratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Kanaafan kutaa kanaan alatti doktara tokko ol kaadhe jechuudha. Kanaaf guutummaan guutuutti hojii koo kan dorgomu jechuudha. Dhukkubsattoonni bakkeetti himamanitti waggaa 27 ol hojjedhan jira. Kanaaf amma isa seeraan ilaaluun qabaachuudha. Wanti kun baay'ee ulfaataadha. Kanaan dura sa'aatii 50 nama as keessa ture nan beeka. Inni illee baay'ee dhibamee ture jechuudha. Anmoo kanan gochuu yaale sa'aatii 60 jechaadha. Haala nama ajaa'iba as turuu qofaan maraachuun danda'achuudha. Wanta akkana argitan dafanii na baasu qabachuudha. Kanaan dura guyyaa torba ture jira. Amma kanatti ulfaatu fakkaata. Itti ulfaata. Nama faana gonkumaa hin argu. Sammuun keenya wanta haaraas nu keessa seenu gaafa hin arganne ofuma isaatii keessa keenyatti waan haaraa hin dhumachuudha. Bakka kana guyyaa torba turuuf wanti hin qabu algaa kana iskiriiptoo fi qalama bakka wanta bishaan itti dhuganii fi saabunaa ilkaaniiti jechuudha. Kan biraamu saamunaadha. Kanaaf akkuma ilaaltan shintibeetii fi bakka itti dhiqatanii jechuudha. Sa'aatii kanatti ture. Dorgommiin baay'ee ulfaataa ta'uu akka danda'u kan hubadhe jechuudha. Ofii koo bashannansiisuuf wanta baay'ee yaalan ture jechuudha. Nyaata akkamitti nyaata jettanii yaadachuu dandeessu. Bakkee kanaan maskootii wayii nan qaba jechuudha. Maskootiin kun ofiisaatu baay'ee meetira baay'ee ol deema jechuudha. Kunis kan godhame nama faana walitti dhufeenya kamii akka hin goone jechuudha. Natti fakkaataa dorgommii ergan jalqabe sa'aatii 4 naaf ta'ee jira jechuudha. Haga ammaatti dorgommii kana keessatti wanni ulfaatan nyaata homaa nyaachuu baachuu kooti jechuudha. Haga ammaatti nyaata naaf hin ergine. Maal yaadanii akka ta'e hin beekne jechuudha. Nyaata kan erginuuf sa'aatii garaagaraatiin jechuudha. Kanaaf sa'aatiin beekaman waan jirreef yoom akka nyaatu gonkumaa hin beeku. Amma sa'aatii 6 ta'ee jira. Garuu ciree isaa ergineef jira jechuudha. Namoonni kun yoom nyaata naaf ergu? An baay'ee beeleen ture. An baay'ee beeleen jira. Kutaan kun sagalee ala jiru gonkumaa hin dabarsu jechuudha. Kanaaf nyaanni maskootii koo bira ga'ee jira. Garuu an gonkumaa hin beeku. Namichi kun immoo baay'ee fakkeessaa jira jechuudha. Dhumarratti badee ol laalu nyaanni bakka ga'ee jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Qorree jira. Garuu homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Bakkeen kun baay'ee nama yaachisaadha jechuudha. Alatti ibiddoo boba'ee wanti hin beeku tokko illee jira jechuudha. Homtuu natti hin dhaga'amu. Bakkuma kanatti hin boba'aa jechuudha. Isaan dhufanii na baasu baatan. Sammuun koo waan hin taane yaaduu jalqabee natti fakkaata jechuudha. Sa'aatii muraasaaf sochii muraasa gochuun barbaada jechuudha. Baay'ee gaariidha. Wanti inni hojjetaa jiru tokko illee jira jechuudha. Wanti inni hojjetu tokko iddoo jiraate gaarii ture jechuudha. Haala kanaan kan dabarsu yoo ta'e ani hin beeku. Guyyaa torba waan turu natti fakkaata jechuudha. Naannoo isaa wanta jiru hundumaa dhosnesse maal hojjetaa turte jechuudha. Kun isaanii taphachuu jalqabee jira jechuudha. Amma nuffiin kun gara ariitti isa geessaa jechuudha. Wanta baay'ee ulfaatudha. Mee rafuun nan yaala. Maaltu akka uumamu hin laallaa jechuudha. Natti fakkaata amma sa'aatii 40 naaf ta'a dorgommii kanarratti. Jiimiin sa'aatii 6 dorgommii jira jechuudha. Sa'aatii 34 bakka kana qubate jechuudha. Guyyaa lamaffaa gosa arfaffaa jechuudha. Warra wanticha hin barata jedhee nan yaada jechuudha. Irra deddeebiidhaan rafuu nan yaala. Garuu hirribni kan koo gonkumaa dhufuu hin dandeenyu. Kutaan adiin kun sammuu kan koo jeeqaa jira jechuudha. Tolee bakka guyyoota 5 as rafuudha wanti biraan jiru. Amma baay'ee dhiphataa jira hirriba waan dhabeef jechuudha. Kanaaf amma rafuu barbaade rafee jira garuu hirriba dabalataa rafuu qaba jechuudha. Gochuun isaa gaarii miti jechuudha. Girgiddarra kooruu yaalaa jira jechuudha. Kun amala namummaa jechuudha. Bilisummaa argachuuf kan godhamu jechuudha. Why did I think it was 4 p.m.? Shouldn't that mean it's 9 p.m.? And by the time I had gotten around eating my first meal, it was 4:30 in the afternoon. Don't get me wrong, the food looks good, but it is freezing cold. Kun kuufeera akkan jennu. Nyaata ilaaltan baay'ee gaarii fakkaachuu danda'a. Garuu qorree jira. Nyaata kana nyaachuu hin danda'u. Nan deebisa. It felt like only minutes had passed. What just came through the conveyor belt? Wait, how long is Haala nama ajaa'ibu nyaata sana akkuma deebiseen daqiiqaa keessatti nyaanni biraa kan naaf dhufe jechuudha. Ciree fi laaqana bakka tokko naaf erguu jalqaban irra deebiin nyaachuun qaba jechuudha. Ciree guyyaa jalqabaa yeroo dabarsanii naaf ergan. Kanaaf natti fakkaata dafanii kan kana naaf ergan. Haa ta'u garuu nyaanni sun eegargame turee ta'uu danda'a jechuudha. Otoo hin banii nyaata achitti qorre ta'uu danda'a jechuudha. Amma sa'aatii laaqanaati jechuudha. Laalaa jirtuuti baay'ee yaadaa jira jechuudha. Wantoota akkanaatitu yeroo yoo fudhatan badaa ta'aa kan dhufan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf maal gochuu akka hin qabu hin beeku. Mee sa'aatii hagamii lakkaa'uu akka hin danda'u nan laala jechuudha. 1 2 3 4
557 567 568 hojii maraataa fakkaataati wantoota akkanaa bakka ittiin goone gonkumaa yoo hin jiraanne 999 kanaaf waan sanii mootummaa jalqabde jechuudha 1,000 amma inni yaalaa kan jiru ofiisaa biitii gochuuf jechuudha isinitti fakkaata garuu isinitti fakkaata dorgommii kanarra sa'aatii dheeraa dabarsuuf wanti inni gaariin rafuudha jechuudha. Garuu inni karaa biraatiin miidhaa isin qaba jechuudha. Nyaanni koo dhufee jira laalaan jira jechuudha. Baay'ee qorree jira maalidha inni? Sa'aatii hagamii dheeraa eegaa dhufe. Inni waan rafeef malee nyaanni kun eegaa dhufe sa'aatii 7 ture jechuudha. Nyaata guutummaan guutuutti iskiriimina jalaa balleessa jira jechuudha. Homaa gochuu hin dandeenye ammas akkuma beeleettoo itti fufee naaf fayyaa jechuudha. Yeroo biraa odoo ta'ee bakka tokkoon viidiyoo baay'ee hojjenna jechuudha. Tokko hojjechaa tokko gara biraa deemnee waraabna jechuudha. Amma garuu wanti hundumtuu hin jiru jechuudha. Haga kana qofitummaa baay'ee natti dhaga'ama jechuudha. Kun maraatummaadha. Akkamitti waan kamiyyuu otoo hojjetin taa'uun akkamitti nama jibbisiisa. Baay'ee ofittummaa natti dhaga'ama jechuudha. Ani beeku garuu xumurri koo hard it is to do nothing. I'm starting to get really bored. This is getting very hard on me mentally. Ofittummaa natti dhaga'ameera na gargaara. Sa'aatii 60 bakka kana turuun baay'ee ulfaataadha. So by hour 65, I started to wonder, How do you do a handstand? Mee harka kootiin hin jedha jechuudha. Ow! Wish before I came in here. Had someone teach me Gara na dhufuu koon dura how to do. akkamitti harka qabachuun akka danda'amu ta'uun beekee gaarii ture. Amma wanta harka isaatirra jiruun waan tokko dhumuu yaalaa jira jechuudha. Ofiisaa bashannansiisuuf. Kanaaf haala kanaan ofittummaa isaa ofirraa baasuu yoo hin dandeenye gonkumaa yaadu. Mee amma paarkii wayii keessa akka hin deemaa jirtu of yaada jechuudha. Lafti baay'ee magariisa. Bakka sanitti immoo namni tokko haasaa qabaa jira jechuudha. Amma sammuu isaatti guutummaatti seenaa uumuu jalqabeera jechuudha. Haala kanaan magariisa ta'ee aduun baay'ee nama jibbisiisa. Paarkii keessa kan deemaa ture na harkaa kute. Akkamitti oduu laallu namichi kun maraachuuf ta'a. Kanatti nyaanni dabalataan haaf dhufee jira. Karaa kanaan ruuziin jira, sukkaarri nichiin jira, asiin immoo foon jira jechuudha. This is the best meal I've got. Dhagaa ammaa dorgommii kana keessatti nyaata argadhe keessaa inni kun nyaata gaariidha jechuudha. Asitti akka laaltan ruuziin xiqqaan hafee jira jechuudha. Namni fayyaa ta'e tokko kana nyaata jechuudha. An garuu nan lakkaa jechuudha. 3, 4, 5, 6, 7 sagaltamii 9 sagaltamii 8 sagaltamii 9 dhibbaaf tokko 265 266 267 340 445 446 akkuma laaltan saanii kanarra kan jiru ruuzii firee 447 ture jechuudha. Wanti kun si fayyaduu baachuu danda'a. Waaqayyo baay'ee nan dadhabeera jechuudha. Kana jechuun hamma sa'aatiitti rafuudha jechuudha. Guyyaa 5 irra ga'een jira jechuudha. I'm gonna get some more Z. Mana fincaanii seeneen xiqqoo fayyadamaa jechuudha. Haala nama ajaa'ibuun garuu mana fincaanii erga seeneen booda sa'aatii 24 firriimina qabeera. Amma walakkaa dorgommii ga'eera jechuudha. Sa'aatii 84 ta'eef jira jechuudha. Kanaaf nyaata kanarratti barreessinaaf jechuudha. Walakkaa akka ga'e beekuu qaba jechuudha. Mee waliin haa geenyu. Jechoota guuree maal akka jechuu barbaadna beeku. Konkonna qabeera beela'een jira. Maalidha ammoo kun? Nyaata irraafate natti fakkaata jechuudha. Haala nama ajaa'ibuun wantoota irraafachuu jalqaban jira jechuudha. Wanti kun maal ture? Dhiisaa bakka. Mee nan naara. Kind of tastes like ketchup. Barreeffamoota hin hubanne moo? Oh, that's an N. Naan jira as keessa. Namoota wantoota akkanaas keessa galchuun gaarii miti. Barreeffamoota argaa jira garuu nyaataa jira jechuudha. I hope those are supposed to spell something. Jechoonni sun barreeffamoo hin qabu natti fakkaata. Nama akkamiidha. Kana nyaachuu koon dura yaada qabatu. Word for more food. Akkas natti hin fakkaatu. Cal jedhaniituma keessa godhan. Viidiyoo kana bakkee sanii bahee hagan agarsiisutti baay'ee muddamee jira. Kun maraata. Bakkee kanatti guutummaan guutuutti wanti adii ta'e baay'ee na jibbisiisaa jechuudha. Ibsaan gubbarraa ifamuu hirriba na dhowwateera jechuudha. Baay'ee ofii koo na dhukkubaara jechuudha. Beellis na qabee jira. Maalan tadhaa jira qoy. Amma nyaata gahaa ta'u nyaatus ammas qaamni isaa nyaata barbaada jechuudha. Sababni isaas isaan bashannana dhufee nyaata nyaachuu qaba jechuudha. Nyaanni yoo dhufe jedhee irra deddeebiin laalaan ture. Garuu homtuun dhufne. Wanti kun baay'ee nama jibbisiisa. Akkatti socho'uun banarraan ga'uu danda'a. Dhaabachuu danda'a. Dhaabachiisuun na qaba. Dhaabachiisuu qabda. Dhaabachiisuun. Amma baargariif naa dhufa jechuudha. As keessa wanti nan yaade yoo dhufuu baate baay'ee dabbara jechuudha. Akkuma nan yaadetu dhufe.
Oo, baay'ee gaariidha. It's like 20 Yeroo nyaanni naaf kennamu daqiiqaa 20 gammachuudhaan hin dabarsaa jechuudha. Baay'een gammada. Nyaata akkuma xumure immoo and then the second I gara finish it, ofittummaattan deebi'aa I feel jechuudha. a wave of depression. Oo, baay'ee na What dabbara do I jechuudha. do now? Oo, haala keessa jiruun sa'aatii hagamii akkan dabarse nan yaada jechuudha. Garuu homaa wanti hin beeku tokko hin jiru jechuudha. Oo, natti fakkaata suutuma suutaan ofii koo dhabaan jira jechuudha. Ofii koo baay'ee dhiphasaa jira jechuudha. Amma waraqata baargarii itti dhufe nan fayyadama jechuudha. Dabalataan immoo kubbaa kana nan fayyadama. Baaskeetboolii nan qaba jechuudha. Now we have basketball. LeBron. Oo, Steph, Lebron, Steph, Kobe. Oo, Basketball's not my thing. oo, baaskeetbooliinis naaf hin taane bakka beesboolii naaf fayya. That was not what was supposed to Oo, akkan oduu ta'uu baate gaarii ture. Garuu cabee natti fakkaata. That I had an indestructible plate from my very first meal. I am going to Oo, saanii kana so far. It is hagan danda'uun nan darbachaa jechuudha maskootii saniin. I'm bored. Sa'aatii kanaan dorgommiin xumura guyyaa lamatu naaf hafa jechuudha. Garuu ba'uuf baay'een yaada jira jechuudha. Wanta kana beekaa. Hagamii yoo ta'u isin kadhadhe otoo hin bu'e Or please. kutaa kana guyyaan koo otoo hin gahin gonkumaa yoo nan baasina. Tolee jiimi nuuf galee jira jechuudha. Oo, natti fakkaata. Hanga ammaatti sa'aatii 1:13 naaf ta'a jechuudha. Sa'aatii 50 yoo naaf ta'e jechuudha. Oo, namichi kana edit godhe jechuudha. Oo, sa'aatiin meeqa akka naaf hafu isaan agarsiisu jechuudha. Ana kan natti fakkaatu sa'aatii 55 jechuudha. Oo, amma natti fakkaata hanga ammaatti gaarii ture. Amma garuu aaraa jira jechuudha. Wanti kun hundumtuu natti mul'ata jechuudha. Asitti kaameraan jira, asitti kaamera, asitti kaamera, asitti kaamera, asitti kaamera. Kaameroota baay'eetu natti mul'ata jechuudha. Sa'aatii 24 na laalu. Or 7. I'm going to go insane. Maaliif kaameroota baasee hin darbanne jechuudha. Yaada gaariidha. I treat it like bowling. Oo, harka koo I miidhe. hit my finger. Ow. I severely underestimated how Oo, jalqaba viidiyoo kana hojjechuuf gaafan yaadu baay'ee salphiseen yaade. Mee bakka kan koo bu'aa yaala. Oo, amma kutaa dukkana keessa akka jiruttan of lakkaa jira jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Bakka kana wanti hojjetan tokko illee hin jiru. Guutummaan guututti guyyaa guutuu taa'aa ooltu. Yaadame nama erga laaltanii guyyaa baay'ee isinitti taa'adha jechuudha. Sagalee isaaniitu hin dhageessan. mentally Har'a abjuu laalaan ture jechuudha. Kanaaf dorgommichi xumuramee ba'an ture jechuudha. Garuu hirriba koo irraa gaafan ka'u achuman jira jechuudha. Amma sa'aatii meeqa naaf ta'e jechuudha. and I think it's like day 6 or 7, but then I wake up and realize it was a dream. What time is it? I would pay so much money to know what freaking time it is. Let's go over why I think Dorgommii kana keessatti sa'aatii 33 naafa jedheen yaada jechuudha. I've slept Oo, haga ammaatti gizee 5 rafeen jira reason jechuudha. number 2. I Kana malee mana fincaanii also poop seenuu kan nan danda'u guyyaatti gizee tokkodha jechuudha. Kanaaf kana jechuun ammatti gizee 5 seenee jira jechuudha. neck here. Oo, azalatti areenni kan koo gudachaa jira. Yeroo baay'ee areenni koo hin gudatu torbanitti jechuudha. If for some Natti reason fakkaata it's still day guyyaa 5ffaarran jira jechuudha. somehow still Sanii gadi yoon ta'e garuu waan ammaraadhu natti fakkaata. While I was sleeping, I had a dream about the one time that I counted to 100,000, and so when I woke up, I decided Oo, amma hirriba koo ol ka'ee hin jira jechuudha. Kanaaf wanti hojjedhu tokko hin jira jechuudha. Kutaa kana yeroo 1,000 nan marfadha jechuudha. Kutaa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kana otoo hin godhu yoo na laaltan namchi kun maraataadha jechuu dandeessu. Haa ta'u garuu bakka kanatti wanti hojjetan tokko illee hin jirudha. Oo, kumni tokko immoo baay'ee nama jibbisa xiqqoo boqochuun qabachuudha. this is amazing. Oo, amma immoo girgiddaa kana gara kanaatti nan deddeebi'a jechuudha. Ask for multiple refills of your water bottle, which is good because the boys suck at sending these. Oo, fi koo bashannansiisuuf waan nan danda'u hundumaa godhaan jira jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf karoorri koon hojjanne. Tasting good in general. go to drinkcircle.com or your local Walmart to give it a try. I've tried everything to keep myself entertained, and I'm gonna be honest, it's not working. And after I finished all my circles, Oo, walakkaadhaan garuu guyyaa 100f dorgommii keessatti nama hidhame gara na fideen jira jechuudha. Laala kana gaafa laaltan baay'ee isinitti tola natti fakkaata. Namni kun guyyaa 100 yeroo darbe isin jira jechuudha. Viidiyoo yeroo darbe irratti wanta isin gootan wayya immoo kana wayya jechuudha. Oo, walitti hin dhufu. Sun mee nu lama taaneeti kan seenne. Cube, Bailey and Susie got their revenge. So I'll show you guys how the conveyor belt works. They sent an empty. Oo, maaliif isaanii duwwaanaaf ergan? Oo, hin maraachina namicha kana. Baay'ee natti hin tolle yaadni kun. My bank account. Oo, baay'ee gaariidha. Laallu. Jiimii beelofteertaarti. Kana nyaadhu, kana nyaadhu, kana nyaadhu. Oo, namoonni kun. Not doing this. We're not doing this. This is the most stimulation he's had in days.
Well, you gotta give him credit. Addunyaa alaa kanan laalu yoo rafuu fi yoo hirriban dhufu abjuudha dhufu jechuudha. Yoo hirribaa kadhumoo deebi'ee qofummaan natti dhaga'ama. As sa'aatii baay'ee yeroo rafe This forever. deebi'ee nan gammada. Kanaafan yeroo baay'ee rafa jechuudha. Miserable. When I sleep, I dream of me in the outside world, and when I'm awake, I'm just depressed, lonely, and to be honest, miserable. So the more time I spend sleeping, the happier I am. Let me out. I'm Batman. Bakkee kana ba'uu baay'een barbaada. Ba'uun qaba. Kanaan dura guyyaa 7 galaanarra turre jira. Guyyaa 7f jireenyaan awwaalameen jira. Amma garuu kutaa duwwaa keessatti guyyaa 7f natti cufamee jira jechuudha. Would have done this. If that hour number in the top left says Dorgommiin akka kan ulfaataa akka ta'e odoon beekee gonkumaa yaaluun ture. extremely low, Iskiriinii kana gubbaarratti lakkoofsi ilaaltan sa'aatii 20 ol yoo ta'e this is torture. haala ulfaataa keessa jira jechuudha. Baay'ee qofummaan natti dhaga'amaa jira. Napping on the Wanti kun wanta baay'ee nama jibbisiisudha. drum. He's getting happy. Bo'aa jira moo? He's like a child. Haala gaarii keessa hin jiru. Hours left. Lafarra dhaqee hin rafaa, meeshota hin darbataa. Baay'ee dhiphatee jira. Nyaata gaafa argatu qofa kan itti tolu jechuudha. Akka daa'imaa ta'ee jira jechuudha. That's what he thinks this is. So it's going to be a rude awakening, literally. To be honest, it's concerning. Akkanatti fakkaatutti amma sa'aatiin 8 naaf hafe jechuudha. Balbala sana akkuma bananiin I'm gonna enjoy my last and then we're getting out of here. kun nyaata koo nyaata xumuraa ta'uu danda'a. Nyaata xumuraati jechaa jira eeyyan akkasitti yaade. Baay'ee nama marara. Garuu amma kan hafeef amma sa'aatii 24 jechuudha. Up the place, you know. Sa'aatii kamiinuu amma gara na ofuu danda'u jechuudha. Kanaaf naannoo qulqulleessuun qaba jechuudha. Yeroo baay'ee mana qulqulleessuun naaf hin ba'u. Kanaaf amma qulqulleessuun qaba. Dorgommii kana gaafan seenu wantoota baay'ee nan yaada jedheen ture wantoota fuulduraaf murteessu jechuudha. Garuu bakkee kanatti wantan buufadhe kallattiidhaan darbachuu qofa. Isa seeran hin baranne. Sakandii kamiinuu balbalichi banamuu danda'a jechuudha. Another 24 hours in here. I'm at my limit, but it doesn't even matter. There's just not 24 hours left. I just don't. I refuse to believe that. So any second now, any second now, any second now. To pass the time. Balbala dhufanii agabanitti lakkoofsa nan lakkaa jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22. 5,423 5,424 5,425 I swear to God, it dhugaa hurts koodha. out there. Karaa balbalaatiin sagalee dhagaan jira. I'm sad. Qofittummaan natti dhaga'amaara. Baay'ee qofittummaan natti dhaga'amaara. Qofittummaan natti dhaga'amaara. Bakkee kana ta'uu hin barbaadu. Kutaa kanaa na baasa maloo. As taa'uu hin barbaadu. I don't want to be here. This is barely human. He's lying in bed. Baay'ee nama marara. Ija isaa dunuunfatee jira jechuudha. Sana booda siree isaarra rafee jechoota baasaa jechuudha. Akka doktara tokkootti gonkumaa yookaan ilaaluun barbaadu. Akkamiidha erga ba'ee booda wanti kun dhiibbaa hin qaba. Yeroo muraasa kanatti akkan turre sodaadha jechuudha. Dorgommii kanaan dura godhe hundumarrattu baay'ee kana dhiibnee hin beeknu. Kun garuu baay'ee ulfaataadha. Guyyaa 7f nama tokkollee hin agarre jechuudha. Sagalee hin dhageenye jechuudha. Tole sa'aatii daqiiqaa 10 to'afa. Qophaa'uu qabna carraa gaarii. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pants on. Oh my gosh. Jimmy nagaa. Sorry, I was just putting my pants on. It's not as bright out here. How is it, dude? I'm actually kind of lightheaded. You know Baay'ee nama ajaa'iba. Dorgommii kana booda namoota faana akkamitti akkan dubbadhu harkaa badee jira. Garam deema? Akkamitti bakka dukkanaa baay'ee yaadeen ture.